xiinxalla gidduu kana isin dhiyaataa ture odeeffannoo deemaa ture gidduu kana waa'ee faannooti wal qabatee waa'ee makkalaakaa saraawwitii akkasuma dhimma Itoophiyaa fi Eertiraa irratti maaltu jiraa fi odeeffannoolee waqtaawaa haala isaa eeggate kan yeroo isaa eeggatee fi gama biraatiin qophiin guyyaa har'aa odeessi waqtaawaan magaalaa Finfinnee keessaa nu dhaqqabe sa'aatii kanatti har'a kallattiidhaan isin wajjin teennee marii goonee haasawa keenya sa'aatii fudhannee gurra isin buusuudhaaf qophoofnee dhufnee jirra. Xiinxalli keenya amma xiyyeeffannaan keenya waa'ee biyyaa irratti dhimma xixiqqoo isin irra haasoftan kanarra haasa'u zabanni tareera. Kaleessa warra bosona jirus faarsinee jirre. Jaalmarroollee irraa dhiichifnee turre. Jawaar irraallee dhiichifnee turre. Har'a bakka san hin jirru. Har'a sadarkaa biyyaa irra jirra. Sadarkaa biyyaa irra ogguu jirru ammoo waa'ee biyyaa dubbanna. Dhugaa biyyaa haasofna. Kaleessa wayita dhaynee jaalmarroo irraa sirbinus nama tokko hin sodaanne. Wayita kaleessa dhaynee jawaar hin faarsinus nama tokko hin sodaanne. Har'allee nama tokko hin sodaannu. Lubbuun duutu jirtuudha jedha Oromoo yoo haasa'u. Lubbuun teetis tiyyallee takka. Namni tokko lubbuu takka qaba. Guyyaa Rabbiin fudhate ni deemti lubbuun nama. Kanaafuu nuti namaa fi arraba namaallee hin sodaannu jechuudha. Waan dalaynurraa takkaaf duuba deebinee hin beeknu. Waan goonurraa takkaaf duuba deebinee hin beeknu. Gaafa shinshinii nutti godhanii nu sirbisiisaa bahanillee shinshinii nu godhan jennee saalfannee hin beeknu. Sagalee keenya fuutanii miidiyaa kanarraan fiidanii 100 jijjiirtanii 1000 yoo jijjiirtan wanti nuti isin dalaytan san guyyaa takka dhageeffadhee hin beekan. Namoota fakkeenyaaf waan anaasa'u kanarratti akka isaaniitti amma isaan qabsaa'ota beeka. Barzee naannee viidiyoo keenya isin gaddarbinee deemuu wallaalle garuu dubbii jajjaba harkaanu qaba. Kanaaf hundi keessanuyyuu bakka jirtan maraa hiriyoota keessan maatii keessan fira keessan obboleessa keessan akaakayyuu keessan akkoo teessanii fi adaadaa teessan irra sheer godha. Manguddoon hambisina har'a dubbii dhiiraa isinitti dubbannee isin biraa deemna jechuudha. Gaafa ani jaalmarroo dirribaa irraa sirbu duula hamanna irra godhamaa ture. Gaafa an Jawaar Muhammad irraa sirbu duula hamanna irra godhamaa ture. Jaalmarroo kaleessa maaliif deeggare? Jawaariin kaleessa maaliif deeggare? Har'a hoo isaan lamaan jibbaa isaanii qaba. Jibbaa jaran qabu. Yoo Jawaar danda'ee Oromoo bilisoomse anaaf gammachuudha. Yoo jaalmarroon danda'ee Oromoo bilisoomse anaaf gammachuudha. Waan takka of duuban deebu. Garuu sa'atii kanatti sa'atii amma irra jirrutti Oromoon biyya bulchaa jiraachuu Oromoon akka biyyarraa harkaa qabu Oromoon akka shaaree shuumuu danda'u Oromoon akka ergataa jirru waan nu galeef qabsoo Oromoo keessatti jecha tokko isinitti himna. Waan isin hin beekne tokko isinitti himna. Obboleen coolataa beeytani. Obboleen coolataa jechuun qabsoo Oromoo keessatti miftaha obboleen coolataa qollofe abbaan fedhe hiikuu hin danda'u yaani. Siyaasa keessatti leencoo lataa jechuudha jaarsa manguddicha amma gorsaa muummicha ministeeraa ta'ee biyya keessa jiru. Hogganaa duraanii waraana adda bilisummaa Oromoo obbo Leencoo Lataa warra ABO hundeesse warra afaan Oromoo kana hundeesse warra kaartaan Oromiyaa akka sararamu Mallas Zeenaawii fa'aa wajjin gadi taa'ee hojjate obbo Leencoo Lataa waan jedhe akkasitti hima. Dubbiin sun yeroo sanitti nuu galuu dhabdeetii miti. Garuu hayyoota keenya mana hidhaa jiran du'a Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee Xaqlaa Ministeer Dr. Abiyyi Ahmadis yeroo sanitti warra Habashaa warra afaanoo kana wajjin waan jiruuf ciniinnannee hayyoota keenya mana hidhaa jiraniif falmine ijoollee keenya bosona jiran wajjin dhaabbannee jechuudha. Har'a hoo hayyoonni keenya mana hidhaa jiran hundi isaaniitu hiikamanii jiran. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan kaleessa Oromoo nuuf duratti ilaalu ABO irraa kaasee KFO irraa kaasee hidharraa hiikamanii jiran. Nuti kanaaf Dr. Abiyyi Ahmad dura dhaabbannee Dr. Abiyyi Ahmad falmaa turre malee Oromummaa isaatii fi Oromummaadhaan eenyu gatta'ee fi miti. Laakiin ammoo waan tokko yeroo tokkotti waan falmituuf beekuu qabda, waan tokko yeroo tokkotti waan deeggartuuf beekuu qabda. Kaleessa ogguu nuti muummicha ministeeraa dura dhaabbannu Masaay Mokonnon dabalatee Abashaan akka jirtuun gubbaa jalaan Oromoo ficcisiisuudhaaf Dr. Abiyyi Ahmadiin ati samimarraa nuu dhuftee jechaanii turan jechuudha. Lafaayyuun dhufne jedhanii ni bar. Amma odeeffannoo ijootti isinii deemu. Sabbar zeena. Jalqaba irratti ilmi abbaa gadaa isin agartan kun Dr. Abiyyi Ahmad Ali jedhama. Dhalataa Oromooti. Bashaashatti dhalatee baadiyaa keessatti dhalate. Sammuun isaatiin faxxaanyiidha. Hin jarjara, hin qo'ata, hin barata, biyyaaf jaalata, biyya faarsa, biyya isaatiif dhimmama, biyya isaatiif cinqama. Dhufeetiniin raayyaa ittisa biyyaatiif dabalame. Umrii isaa waggaa 14. Hanga har'aa umriin isaa waggaa 48tti carraa xaqlaa ministerummaa Itoophiyaa bulchuu argatee Itoophiyaa bulchaa jira jechuudha har'a. Xaqlaa ministeriin kun maal jechaa jira? Itoophiyaan akka Afrikaatitti dirree xayyaaraa ijaaraa amma isin jirtu Ameerikaan
waan kana keessaa qooda fudhachuu qabna. Waan kana keessatti maqaan Ameerikaa ka'uu qaba jedhee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dirree xayyaaraa akka Afrikaatitti akka addunyaatitti tokkoffaarra jiru ka Itoophiyaan Bishooftuu keessatti ijaaruuf qophoofte kanaaf abboo hoodhaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu isinitti kenne jedha. Agartee gaafa ati jabaatte diqqa guddaan si faana dhaabbata. San qofaa miti. Biyya isii keessatti meeshaalee alarraa bitan rasaasa oomishuu jalqabde. Diroonii oomishuu jalqabde. San biraan tartee ammoo iddoo nikularri itti oomishamu oomishuu jalqabde. San biraan tartee ammoo nadaay dif isa jedhamu. Gaazii gurraacha biyya keessatti baastee biyya akkanaarraa gaaziin galuun dhoorgaadha. Makiinaan akkana kana eenyu dalage. Ilma kenna ilma gadaan bulu. Ilma gadaadhaan hoogganu. Ilma manguddoo irraa gattaa'eetiin hin gaafetti jabaattu bar. Manguddoota wajjiin mari'ataa bar. Muslima osoo hin jenne, waaqeffataa osoo hin jenne, protestaantii osoo hin jenne, amantiin hin qoodu. Gaafa itti jabaatte dhaqee sheeka keenya kabajamaa shee Hajjii Ibraahim Tufaa bira gattaa'ee wajjiin mari'ata. Mee maaltu fala? Akkamtu na baasa. Gaafa itti jabaatte ammoo dhaqee Abuunaa Saawiroos hoogganaa amantii Ortodoksii dubbi himaa dheengadda muudamanii beektan. Isa bira dhaqee gaafata. Akkamtu fala? Gaafa kaanii dhaqee ammoo warra protestaantii hayyuu irraa manguddoo irraa akkanatti biyya bulchaa jechuudha. Kanaaf jecha Oromoon ummanni isaa galaana. Galaana ta'uu irreechi dheengaddaa ragaadha. Irreechi haala kanaan kabajamee guddinni Oromoo mul'ate irreechi akka addunyaa irratti akka galmaa'uuf namni karaa bane qabsoo Oromoo san ummanni kun ummata kiyya bashannanee galuuf qabsaa'e mataa ol qabatee deemuuf qabsaa'e ummata kaleessa mataa ol qabatuudhaaf qeerroo 5,000 bakka takkatti wareege ummata mataa ol qabatee irreecha kabajachuudhaaf irreecha hora arsadee irratti guyyaa takkatti nama 800 likoftoriidhaan nurraa fixan jalaan taankiidhaan nurraa fixan ummanni kun wanni inni aarsaa kafaleef aadaa isaatii fi maalummaa isaa mul'isuudhaaf jedhee akka barbaaddanitti galaa akka barbaaddanitti ba'a jedhee ayyama nuu godhe jechuudha. Kana qofaa miti nagaya ummataa akka eegamu waraana biyyattiin qabdu gubbaa irraa kaasee haga jalaatitti akka inni dhaabbatee ummata Oromoo eegu godhe. Makkalaakaa saraawwitii liyyuu haayiliin milishaa fi hanga poolisii federaalaatiin ba'utti hanga poolisii idileetiin ba'utti ummanni Oromoo tokkochi yoo rakkoon irra ga'e itti gaafatamta jedheeni gubbaa haga jalaatitti ajajee ummanni isin agartan sun namni miiliyoona 10 lakkaa'amu sun ayyaana isaa kabajee karaa nagaatiin qeeggalee jechuudha. Kuni taphatti argame si fakkaata? Taphumatti wanni kun marti argame ifaajee fi qabsoo Oromooti. Namni amma isin argitan kuni ilma Oromoo taanaan kana godhee jechuudha. Hayyoonni keenya namoonni har'a hayyoonni keenya wajjin qabsoo geggeessaa jiran maal jechaa turan irreecha irratti Masaay Mokonnon dheengadda xiinxallaan keenya siyaasaa isa wajjin intarvii godhaa ture. Inni garuu isumaaf jecha Oromoon dhabne maal jedhe irreecha irratti Oromoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhimma irreechaa irraa maal barbaada? Irreechi eega waan Oromoo ta'ee Adaanechi Abeebeetii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee poolisii federaalaa maaltu galche jee bara afaan ba'e. Afaan ba'e akkas jedhee bara. Garuu warri har'a aangorra jiru magaalaa Finfinnees ta'ee magaalaa biraas ta'ee nuti ilmaan Oromooti gizee nu aangorra jirrutti ummanni keenya mataa ol qabatee baya. Mataa ol qabatee gala. Sodaa tokko malee baya. Sodaa tokko malee gala. Abbaan fedhe haa iyyu. Abbaan fedhe haa wacu jedhanii milkii isin agartan saniin nagayaan ilmi Oromoo 1000 lakkaa'amu namni osoo ofii isaatiiyyuu walirra lafa dha'e miidhama gasga'u san poolisiin akkanatti marsee ummata san eege nagaan galche. Kabajaan kanaa olii anaaf hin jiru. Hawaasni kiyya nagaan bahee nagaa yoo galee qabsoon kaleessa qeerroon Oromoo itti dhumte nama tokko aangotti baasuuf miti. Nama lama aangotti baasuuf miti. Bilisummaa ummata waliigalaa ummata Oromootiif qabsaa'e Oromoon. Abbaan ammoo bilisummaan Oromoo hin jirti jedhee mootummaa har'a jiru wajjin hojjechuu mirga guutuu qaba. Namni dhoorguu danda'us namni dura dhaabbachuu danda'us hin jiru. Abbama fedhillee yoo ta'e. Kanaaf jecha wanni marti sirraa deemaa jira. Wanni marti jabaataa deemaa jira. Sheer godha hundattuu hima. Amma odeeffannoo biraa isinitti himna. Dhimma ulaa galaanaa irratti breaking news fi odeeffannoolee gaggabaabaa sabbar zeenaa isin biraan ga'u itti fufnee jirra. Isinis nu dhageeffachaa jirtanii nu hordofaa jirtanii odeessi kenna isin bira gahaa jira. Kanarratti har'a gabaasa isinii qabna. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti sochii Eertiraa fi Itoophiyaatiin wal qabatee kana duubarra isin aansa. Asxaa of dura kaa'ee kan argaa jirtanii. Kokkobiin isin agartan kuni kokkobii alaabaan Itoophiyaa keessa jirudha. Alaabaan Itoophiyaa mallattoon isaa akkuma isin argitan sana alaabaa lummuxiidha. Alaabaa lummuxii san jijjiiruuf jecha
mallas zeenaawiin garaaf aangootitti dhufu alaabaa Itoophiyaa kana keessa kokkobii isin agartan asxaa magaraa kiyyarra jiru kana alaabaa Itoophiyaa irra kaa'e mootummaan wayyaanee jechuudha kanarra aangoo irraa kaafame. Ama mootummaan Itoophiyaa dheengadda waan haaraa tokko ifoomsee ture. Wanti haarofni dheengadda mootummaan Itoophiyaa ifoomsee dhimma asxaati. Waa'ee tashkarkaariiti. Makiinaa jechuudha. Taargaa makiinaati. Taargaa makiinaa Itoophiyaa keessatti bifa haarawaan taargaan makiinaa kun qophaa'e. Taargaan makiinaa kun akkuma isin agartan taargaan haarofni qubee A sadiin ka'a jechuudha. A sadiin kun akka ama profeesaraatitti yoo isin hiike xiinxalla isaa guddicha umrii dheeraa saba kanaaf jecha aarsaa kafalee qabsaa'isanii yoo mistira wajjin isinitti himnu A sadiin tana yoo adda addatti baaftee qubee bushtaabee isaatiin qubee guddachiisaa isaatiin ka kennu taate guutumatti Dr. Abiyyi Ahmad ibsaa jechuudha. Tokkoffarratti A jechuun aan jalqabaa Abiyyiidha jechuudha. Aan lammaffaa Ahmadii jechuudha maqaa kiyya. Amma osoo anan taane abbaa isaati jechuudha. Abiyyi Ahmad akkasii maqaan isaa sirriidha moo sirrii miti? Qubeen aan tokkoffaan Abiyyiidha. Aan lammaffaan Ahmadii abbaa isaati moggoo kiyya jechuudha. Sadaffaan ammoo Aliidha. Abiyyi Ahmad Ali. Achi booda 000000 ilaal. Kun amma yaa mistiraawii nigiggirru. Amma wanti kuni namoota hedduudhaaf isin hin galu. Afaan Oromoo dubbadhu kana Ingiliffa si fakkaata. Gisee tokko bar dubbiin wallaalaan bara kana dadhabne bar.